Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Afuuraa Qulqulluu Waaqayyo tokkoon Ameen. Maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha kee qulqulleettii dubroo Maariyaamii eegumsa ergamoota tolootaan kan jiraattan kan deddeebitan hundumti keessaniyyuu biyya keessas ta'e biyya alaa kan jirtan yeroo kanaatiin barumsii kutaan 5ffaan seensaa barumsaa amantaa kan jedhu jalatti isiniif darbu amma eegalee jira jechuudha. Har'a immoo fedha Waaqayyoo ta'e kan nuti wal faana barannu amantaa bara seerotaatiin kan jedhu ilaallaa jechuudha. Amantaan bara seerotaa kan jennu kuni bakkeewwan gurguddoo sadiitti qooduudhaan barannaa jechuudha. Jalqaba irratti kan nuti barannu amantaa bara seera laphee yookiis immoo bara seera onnee kan jennuu fi lammaffaa irratti bara seera horiitii kan jedhamu, akkasuma immoo sadaffaa irratti amantaa bara seera kakuu haaraa keessatti kan jedhu bal'inaan wal faana ilaallaa jechuudha. Waaqayyoo arjummaasaan sagalee isaa icciitii dhoksaa waa'ee isaa akka barru akka beeknu nu taasisuun fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Jalqaba irratti bara seera laphee kan jedhu kin bara seeraa isa kamii akka ta'e adda baasuun nurra jiraataa jechuudha. Barri seeraa kuni bara seera barreeffamni osoo hin jiraatiin Waaqayyoo abboota keenyaa Addaamii kaasee haga Museetti kan jiran hundumaaf akkas godhaa jedhee kan inni kallattiidhaan isaanitti himee garuu barreeffamaan osoo hin taane abboommii inni akkanaan isaanitti dubbatedha jechuudha. Kunis immoo bifa barreeffamaan kan hin qabne abbootiin Waaqayyo kan isaanitti hime qofa hojiirra oolchaa kan isaan turanidha jechuudha. Kunis ifuma laphee isaanii kan Waaqayyo ibseefiin safuu fi cubbuu irraa of qusatanii bara itti jiraachaa turanidha. Waggoota 4,000 namoonni itti fayyadamanii jiru jechuudha. Barri kun uumama namaa eegalee hanga bara Museetti kan jiru yeroo ta'u, kunis Addaam abbaa keenya irraa eegalee hanga Museetti abbootiin qajeeltoon hundi fakkeenya kana kan isaan itti fayyadamaa turanidha jechuudha. Fakkeenya yoo fudhanne Addaam abbaamti keenya yeroo Waaqayyoon kana nyaadhu yookiis immoo kana nyaatiin jedhe barreeffamaan wanti raggaa'eeru tokko iyyuu hin jiru jechuudha. Kunis Waaqayyo kallattiiwwan kan inni itti hime Addaam kanarraatii fayyadamii kanarraatii immoo fayyadamii jedhee kan inni itti abboomedha. Ammas deemnee yoo ajaja Noohiin markaba kana hojjetu kan inni Waaqayyo jedhe abboommima Waaqayyo eegurraan kan ka'e wanta sana raawwateera jechuudha. Akkasuma immoo bara Looxis yoo furanne Looxis badiisa jalaatii kan oole Waaqayyo abboommiin itti hime gadhiisii bahi jennaan tole jedhee gadhiisee bahuu danda'eera. Firoottan kee aanteewwan qabdus yoo jiraata waan madhu fudhadhuutii bahi gamooraan badiisatu isaan eeggata yeroo jedhametti innis tole jechuudhaan gadhiisee bahuusaa. Akkasuma immoo Abrahaam abbaan keenyas kan Waaqayyoo isatti hime hundumasaa tokko lama jedhee kan raawwataa ture abboommima Waaqayyoo seera laphee yookiis immoo yaaduma ifa laphee isaatiin kenneef irraan kan ka'edha jechuudha. Seerri kun jalqabaa ergamoota Waaqayyoodhaaf kan laatamedha. Ergamoonni Waaqayyoo ammumallee taanaan seera laphee kana kan fayyadaman malee barreeffamaatiin seera qaban hin jiru jechuudha. Seera kanaanis ergamootni akkamiin Waaqayyoon akka argatan kan ittiin barruudha. Namni inni Waaqayyoo jalqabaa harka isaatiin kalaqe abbaan hundaa kan jedhamu Addaamis seera kanaan bulaa kan turedha jechuudha. Seera laphee kana yoo diiganis akkuma seera barreeffamaan jiru adabbiin nama ni qaqqaba. Adabbiin nama qaqqabu kunis Waaqayyoo adabbii akkuma isa kan barreeffamaan jirutti ni adabamaa jechuudha. Waa'ee seeraa ilaalchisee qulqullichi Phaawulos ergaa isaa gara warra Roomee boqonnaa 2:12 irratti namoonni otoo seera hin qabaatiin yakka hojjetan akka isaan seera malee adabaman, akkasuma immoo warri seera osoo qabaatanii yakka hojjetan immoo akka seera saniin adabaman dubbateetu jira jechuudha. Bara seera laphee kanatti namni cubbuu hojjeteenaan barreeffamaan osoo yoo hin jiraanne iyyuu garuu adabbii jalaatii eenyumtiyyuu miliquu hin danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf bara Nohi namni kan uumame safuuf seera diiguun cubbuu lapheetti hin tolle kan Waaqayyo hin jaallanne waan hojjetaniif ture. Umuriin namootaas immoo yeroo kana keessa waggaa baay'ee isa jiraachaa turan irraati gara umurii waggaa 120tti kan inni gadi xiqqaatedha jechuudha. Kunis seera uumamaa boqonnaa 6:1 irratti akkuma dubbisnudha jechuudha. Abrahaaminis as keessatti kaasuun ni danda'ama bara seera laphee kana keessa yeroo sababa tureef jechuudha. Inni nama yeroo duraa Waaqayyoon barbaadee argatedha. Abrahaam jechuun Waaqni
inni na uumte eessa jirta natti mul'adhu jedhee yaalii baay'ee adeemsa baay'ee keessa bahee mukas ilaalee itti sagannaan muktis waaqa ta'uu didee aduus ilaallaan aduunis waaqa ta'uu didee gaaras bishaanis waan hundumaa gaafa qoratu tokkumtiyyuu waaqa ta'uu gaafa diduu waaqayyo dhumarratti Abrahaamiif mul'ateera jechuudha. Abrahaam erga waaqa isaa barbaade argateen booda maatii isaa irraa akka adda bahu waaqayyo isa waamee jira. Kunis seera uumamaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1 irratti akkas jedha. Waaqayyo gaaf tokko Abrahaamiin biyya kee keessaa lammii kee keessaa maatii kee keessaas ba'iitii gara biyya ani si agarsiisu dhaqi. Ani saba guddaan si taasisa, sin eebbisa, maqaa kees nan guddisa, eebbaafis ni taata. Warra si eebbisan nan eebbisa, warra si salphisan nan abaara. Qomoon biyya lafaa hundinuu sababii keetiin ni eebbifamu jedhee kan inni abbaa keenya Abrahaamitti waaqayyo dubbate yeroo bara seera laphee keessadha jechuudha. Waaqayyo kana raawwadhaa jennaan raawwachuudha. Yoo raawwachuu didan immoo bara seera laphee keessatti kan namni irraatii fayyuudhaa danda'u dhukkubbii yookiis immoo miidhama foonii irraatiin kan hafe miidhama lubbuurraa kan hin taaneef murtiin yorsuma sana kan itti darbu ture jechuudha. Dabalataatiin qulqulluu Phaawulos ergaa isaa gara warra Ibrootaa boqonnaa 11 lakkoofsa 8 irratti waa'ee abbaa keenya Abrahaamii akkas jedheetu dubbatee jira. Abrahaam gara biyya dhaala godhatee fudhatu sanaa deemuuf amantaan ajajamee jira. Eessa akka dhaqu osoo hin beekinis ni ba'ee jira. Amantiidhumaan bakka kanan deemaa lafa kanan dhaqa osoo hin jedhiini akka abbaan keenya Abrahaam isa seera uumamaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1 irra jiru akka inni bahee innis bal'inaatiin kaaseetu arginaa jechuudha. Kana malees Abrahaam dulluma keessa ilma argatu yeroo itti himametti amanuu isaa ilma ittiin eebbifamta jedhame kanas immoo yeroo qormaata amantiidhaan aarsaa godhee waaqayyoof dhiyeesseetu jira jechuudha. Kanas dabalataatiin qulqullichi Phaawulos ergaa isaa gara warra Ibrootaa boqonnaa 11 lakkoofsa 8 hanga 22 irratti bal'inaan waa'ee gaarummaanni amantiif jabinaan raawwatee sana hundumaa dhumarrattis immoo akka inni ta'e dubbateera jechuudha. Egaa amantiin bara seeraa laphee guutummaan guututti bara seera barreeffamaa osoo hin taane namni lapheedhuma isaatti kun yakkadha, kun sirriidha, kun yaraadha kan jedhu kan inni ittiin adda baasee beekudha jechuudha. Kanas immoo gabaabsineema yoo ilaalle seera uumamaa keessatti akkuma arginu boqonnaa 4 irratti Qaayel obboleessa isaa Abeeliin yeroo ajjeesetti akka fuulli isaa gurraacha'e kan fuulli isaa gurraacha'es immoo namni itti meetu yookiis osoo hin taane kallattiiumaa wanti inni raawwate sun cubbuu akka ta'e sammuu isaa keessatti lapheensaa wanta itti amanuuf wanta beekuufdha jechuudha. Egaa kanatti aansuudhaan immoo amantaan bara seera oriitii maal fakkaata akkamis ture kan jedhu haala gabaabaadhaan wal faana barannaa jechuudha. Amantaan bara seera oriitii yeroo jennutti bara seera Museedhaatii kaasee hanga gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhalatee seerri wangeelaa dhufuuttidha jechuudha. Kunis waggaa 1844 guutuu namni erga seera lapheetiin bulee booda balleessaan isaa hammaachaa waan dhufeef seera laphee isaa keessa jirus dagachaa waan dhufeef waaqayyo tulluu Siinaa irratti karaa raaja Musee yommuu xillaatee irratti abboommii 10 barreessee kenneefidha jechuudha. Kanas Museen halkan 40 fi guyyaa 40 tsoomee tulluu Siinaa irra erga tureetii kan fudhatedha. Kunis wangeela irratti seera bahuu boqonnaa 31 lakkoofsa 18 akkasuma immoo seera bahuu boqonnaa 24 lakkoofsa 12 yoo dubbisne bal'inaan hubachuu ni dandeenya jechuudha. Akkasuma Museen seera fudhate kana ofiisaa qofaaf osoo hin taane addunyaa kana guutummaaf illee har'allee taanaan seerri madda seeraa ta'ee kan fayyadaa jiru abboommiiwwan kurnan kun gahee guddaa taphataniiru jechuudha. Museenis ega fuudheetii yeroo guyyaan inni itti boqochuun isaa ga'utti saba Israa'el akka biyya Kana'aan yookiis biyya abdachiifame sanatti akka galchuuf gara Iyyaasuutti seerota kana dabarseera jechuudha. Sana booda bara abboota seeraa waaqayyoon kabajanii amananii wanta barbaadanis abbootonni bara seera oriitii keessa turan hundi isaanii argataniiru jechuudha. Fakkeenyaaf waa'ee dubartittii Raakeeb amantiidhaan illee akka ishiin du'a jalaatii oolte qulqullichi Phaawulos ergaa isaa warra Ibrootaa boqonnaa 11 lakkoofsa 29 irratti akkas jedhee dubbateera. Sabni Israa'el amantiidhaan akka nama lafa gogaa irra adeemutti galaana diimaa ce'anii warri Gibxii akkuma isaanii gochuu yommuu yaalanitti garuu ni liqimfaman. Warri Israa'el amantiidhaan Iyyaarikoo
dursanii guyyaa torbaaf ergatti naanna'anii booddee masaraan isaa ni jige. Raakeeb ejjituun warra basaastuu sana nagaadhaan waan simatteef amantiidhaan oolte malee warra abboomamuu didan wajjin ni balleeffamte turte jechuudhaan waa'ee amantiin akkam akka inni nama oolchuu danda'u seera waaqayyoo hubachuunis immoo akkam akka inni nama fayyaduu danda'u dubbateera jechuudha. Kan biraa bara Israa'eloonni abbootii seeraatiin hoogganamaa turanis kanneen akka Geediyoon fa'aa, Yooftaayee fa'aa, Soomsoon fa'aa ilaaluun ni danda'ama jechuudha. Kanas immoo macaafa abbootii murtii boqonnaa 6 kaasnee hamma boqonnaa 16 gidduutti kan jiru waa'ee akkam akka isaanii amantiidhaan jabaatanii diina isaanii injifatan, waaqayyo biraas immoo waan gaarii argatan, humna argatan, aangoo argatan, olaantummaa guddaas immoo warreen isaan lolan irratti fudhatan ni hubanna jechuudha. Kana malees bara moototaa immoo fakkeenya yoo fudhanne mootichi Daawit kan waaqayyo gooftaan nama akka laphee kootii Daawit garbicha koon argadhe jechuudhaan hojii duuka bootaa boqonnaa 13 lakkoofsa 22 fi faaruma Daawit boqonnaa 88 yookiis immoo 89 lakkoofsa 20 irratti barraa'ee jirudha jechuudha. Waaqayyo Kiristoos sanyii Daawit irraa waan dhalateef ilma Daawit akka jedhames kan nuti hubachuu dandeenyudha jechuudha. Waara hedduun kennaa hedduunis eenyuuf kennameera yoo jenne bara mootii Daawit kana waan baay'een isaaf ta'ee jira. Ibn Kiristoos mitiyyuu immoo ilma Daawit karaa hidda sanyii Daawitiin dubroo Maariyaam irraa wanta dhalateef ilma Daawit jedhamee waamamuu danda'eera jechuudha. Bara ilma isaa Solomoonis manni qulqullummaa mootii Solomooniin dhaloota Kiristoos dura naannoo waggaa 1000 ijaarameera jechuudha. Waaqayyo Solomooniif waadaa galeera. Kanas macaafa moototaa isa jalqabaa boqonnaa 6 lakkoofsa 9 irraa bal'inaan dubbisuu dandeenya jechuudha. Egaa sana boodas yommuu abboommii waaqayyoo eegan araaraaf humna argachaa, yommuu abboommii waaqayyoo diigan ammoo adabamaa raajotni barsiisonni isaan barsiisanii karaatti deebisan ka'aa fi haga bara seera wangeelaatti ga'aniiru jechuudha. Bara seera barreeffamaa keessatti sababa inni guddaan kan barri seerri barreeffamaa dhufe keessaa inni tokko namoonni yakka hojjechuutti cimuu yookiis immoo heddummachuu isaanii fi barreeffamaatiin wanti tokkollee wanti sababa hin jirreef isa lapheedhaan yaada qalbii isaanii keessa taa'ee jiru of keessaa haqanii dagachuu isaan irraan kan ka'e bara seera lapheeraatii gara bara seera barreeffamaa yookiis immoo gara bara seera oriitiitti dhufeera jechuudha. Barri seera oriitii kunis akkuma waliigalaatti bara Museedhaa kaasee amma gooftaan keenya Yesuus Kiristoositti baroonni jiran guutummaan guutuutti bara seera barreeffamaa jedhama jechuudha. Seerri barreeffamaa kunis abbootatti yookiis immoo raajotatti kan daddarbaa dhufee haga Kiristoositti ture kun bara seera amantii bara seera barreeffamaa jedhamee kan beekamudha jechuudha. Har'as taanaan amantiin bara seera barreeffamaa kun kan hafe hin jiru jechuudha. Barreeffamaan kan Tsillaatii irratti yookiis abboommiiwwan kurnan yeroo sana kennaman har'allee taanaan kan nu tajaajilaa jiran kan nu fayyadaa jiranidha jechuudha. Kanatti aansuudhaan amantaa bara seera kakuu haaraa keessatti yoo amantiin maal fakkaata isa jedhu wal faana ilaallaa jechuudha. Kakuu haaraan bara dhalli namaa hundi bittaa seexanaa jalaatii bilisa itti ba'e gara jireenya bara baraatti itti ce'edha. Kunis gooftaan waadaa Addaam abbaa keenyaaf gale Addaam abbaa keenyaatiin guyyaa 5 walakkaatti sin fayyisa jedhee akkuma waadaa galee fi waadaa san raawwachuudhaafis immoo baroota lakkoofsisee akkuma dhalateen bara jirudha jechuudha. Barri kun Addaam abbaa keenyaaf gooftaan kan inni waadaa gale Addaam yeroo balleessaa hojjetetti yeroo cubbuu hojjetetti waaqayyoon boo'ee gaddee kadhateera jechuudha. Kanas immoo boo'ee gaddee kadhachuusaa kan nuti argachuu dandeenyu yeroo waaqayyoon saaxinaa'el yookiis immoo seexanni isa kadhatu macaafa Maqaa isa 3ffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 11 kaasnee yoo dubbinne bal'inaan hubachuu dandeenya jechuudha. Innis immoo maal jedheedha? Addaam ofiisaa namni biyyoorraa hojjetame akka inni yeella'ee gara waaqayyootti deebi'e garuu saaxinaa'el seexanni immoo lakkii hin deebi'u jechuudhaan laphee jabeeffachuusaa fa'aa kan agarsiisudha. Kunis waaqayyo eenyummaa isaa fi jaalala namootaaf qabu kan inni ittiin mul'isedha jechuudha. Dubroo qulqulleettii Maariyaam irraa fooniin dhalatee
nama gidduu kan deddeebi'es bara kamidha yoo jenne bara kakuu haaraa keessadha jechuudha. Bara kana gooftaan waan hunda hojjetee seera wangeelaa hundeessee dhiigaaf foonsaa nuuf kennee seera Musee cimsee barnoota amantaa kan itti barsiisedha. Kunis dhaloota Kiristoos irraa eegalee kan jirudha. Gooftaanis namoonni qalbii isaanii akka jijjiirratan barnoota hedduu barsiiseera. Fakkeenyaaf Maatiyos boqonnaa 4 lakkoofsa 17, Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 1, warra hin amannes akka amantaa isee Maatiyos boqonnaa 17 lakkoofsa 17. Bara kana namni amanee hojii gaarii hojjetu du'a fooniif lubbuurraa yeroo itti fayyudha jechuudha. Bara seera horiitii fi bara seera laphee keessa namni cubbuu hojjeteef yoo gaabbellee kan fooniirraatii fayya malee kan lubbuurraatii gonkumaa fayyuu hin dandeenye jechuudha. Cubbuun sun darbaa dhalootaa dhalootatti yookiis immoo hiddaa hiddatti sababa ceeruuf hidda sana yookiis cubbuu sana dhabamsiisuu gonkumaa kan danda'in jiru jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos garuu dhalachuu isaarraan kan ka'e cubbuun akka hiddaa hiddatti hin darbine taasisee namni yeroo ammaa kana cubbuu dhalatee hojjetu hundumaarraatii akka fayyuudhaa fi irraa gaabbii yookiis immoo umuriin gaabbii nama hundumaaf kennameera jechuudha. Namni hundumtuu gaabbee gara Waaqayyootti yoo deebi'e Waaqayyoo rakkina fooniirraas rakkina lubbuurraas isaan baraaraa jechuudha. Bara kana bara seera kakuu haaraa keessatti waan hedduu yeroo itti ifa baheera jechuudha. Isaan keessaa muraasni icciitii sillaasee, icciitii foonummaa, icciitii cuuphaa, akkasuma icciitii qurbaanaa fi icciitiin du'aa ka'umsaa yeroo itti ifa bahee beekamee fi itti amanamedha jechuudha. Gooftaan icciitiiwwan ammaa kun hundumti isaanii yeroo bara kakuu moofaa keessatti yookiis immoo seera horiitii fi seera laphee keessatti dhoksaadhumaan icciitiidhaan kan turanidha malee amma kanaatti ifa ba'anii mul'atanii hin turre jechuudha. Bara seera kakuu haaraa keessatti garuu icciitiiwwan hundumti isaanii iyyuu wangeela kakuu haaraa keessatti fi kakuu moofaa keessa kan jiran caqasuudhaan yeroo itti ifa ba'anidha jechuudha. Fakkeenyaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bartoota isaadhaan gaafa dhumarratti eebbise Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 19 irraatii isin kanaan booda deemaatii dhaqaa maqaa Abbaa, Ilmaa, Afuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoo jedhaatii namoota hundumaa cuuphuun bartoota koo taasisaa jedhee icciitii sillaasee sadummaa isaaniif tokkummaa isaanii mul'iseera jechuudha. Amantaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos barsiisee ture sana duukaa boonni isa harkaa fuudhuun barsiisaniiru, abbootni immoo duukaa bootarraa fuudhuun barsiisaniiru. Asuma akkasittiin darbaa dabarsaan dhufee har'a immoo kunoo nu ga'eera jechuudha. Egaa barumsi keenya kutaa har'aa kun waa'eewwan amantaa bara seerotaan kan jedhu ilaallee jechuudha. Amantiiwwan bara seerotaa isaan jennu kunis bara seera laphee, bara seera horiitii fi bara seera kakuu haaraa kan jedhu gabaabinaan hamma yeroo kanaatti ilaallee fakkaata ture jechuudha. Waaqayyoo arjummaa isaadhaan nu kakaasee kan nu jalqabsiises kan nu xumursiise galanniif ulfinni hooqubaan bara baraasaaf haa ta'u. Waaqayyoo arjummaa isaan taattaanuun hanga nu agarsiisutti jalqabaa hanga dhumaatti kan nu wajjin ta'e biyya jirtan hundumaatti ayyaana isaa isiniif baay'isuun fedhaaf eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Galanni